ست ملتمي ورقي ما بيتها جران ورب الكعبة ورقي دبركن والله ورقي بتسيب بداية ورقي ايه مالك بيتف ست نعم بني بقى جزاك دي خبلك انا كان جاديرو وای ست ملتمي ست نات ملا ملتمي راجر نالا برنامج صبا نات ملا تمام ودي ترى ناخن لا ما سيبو ده انا سيغلي نام نام سر رابطه بلوك سبوته agenda minana rabrate biloko dona godun tayin ademsa deemamu qabu hunda gara xumuraatira geenne samoona tokko an biizii ta'e aga isiin ajandaa asirra ooftan quban qabu ta'anii biiziidha tokkokkin seenu eegaa immoo viidiyoo ibsaa faa waliin haasoftu girigirri arge yoo itti dawwaleetiin wanta akkanaa maali ati odoon akkanaatti jiru maal jettee waan akkanaa haasoftaa jennaan kalaas kanuma irratti walitti dhaabbanne wallollee booda bilbilaa yoo kaasu dite laa ifa lamaa si fakkaate amma akkana goona kuulle serious yoo keessan dhayxee wanni kun furmaata argate yoo furmaatan argatin immoo akka oromoon miskiin akka abbaa firaa kun ifaa akka nyaatamneef miskiin akka abbaa firaa kun ifaa akka malee aarsaan taane ani qara aarsaa ta'ee qara horii kiyya dhabee sammuu kiyya yeroo baay'ee ji'a ja'a olitti ta'abee jira akka oromoon biraa yookaan maammaduun biraa kunniin akka rakkoon hin mudanneef akka irraa barataniif guys taap godha share godha Muhammad Bayaan intoo gaafadha Muhammad Bayaan dhufeetiin waan kanarrallee odoo ibsanuu kennanii ani akkuma gaafa dura jedhee obboleessa kiyya halaalii naaf haraamii jedhanii ifatti lallaban amma illee irra deebi'anii waan kana yoo isaan illee nu jala garagalanii ragaatuu jedhan hin beekamu sigalee ummata kanallee isaan illee gabbaanii dubbatanii dhugaadha ani itti deebi'uurraa hajaan qabu obboleessa kiyya Kamaal siif halaalii jechuu qaban ifatti deebi'aniitiin yoo immoo na jala garagala lakki anuu rajaatu deebisaa shari'atu naa dhaqqee shari'atu naa baqqaasisee itti deebi'aa jira yoo jedhe eeyyan sirrii gootamu yoo an akkanuma barbaada gilee kamu ila yoo yannoon abooniyyan dhufuu dandeette garuu odoo isheen irratti gootanii xiqqoo isin dadhabee amma laala amma xiqqoo isin biiziin ta'e siigalee ara nama wayii itti ergee namni sun sheeka kasaartanii jirtanii intaloo funyaanitti si fuutee naan jedhe bo isin ajala kaasuu diddee jennaan inni itti hime nama itti erge nama itti erge san barbaanaa si fakkaate garuu booniyya si taatu maal jettan maal jette ma wannan fitane tikishu da baraka kai guddo minti yani dala gurgudda kana tiko sinatin tolane titi polenti no mara kon kabdo التوركين كي مغاسات ورمو التوركين كينيوت قشين كمان موغي لا انسي دغا جرا كل ميرا كيسا سيني بار انسي دغا جرا dubbaddu si dhagaa jiraan guys taap godha kuullee xiqqoo taap godha maal jetta kuullee kamu baran si dhagaa jira habiibti si dhagaa jiraan irratti dawwalan guys taap godha taap copy link godha namni 119 kun please dhugamatti taap godha copy link godhaati mana kana namni follow goone namni rabbi sodaatan hundi follow godha diinni illee firii illee follow godha dhimmi kun baay'ee na barbaachisee jira jechuudha baay'ee yeroo gabaabaa keessatti kuma dhibba oo xiqqaate kuma 67 kanatti galuu qabna dhuguma rabbiiti diinni kennallee yeroo tana hin goonu ka jettu kun jamiila rabbi si hajaamsu jaami'ati follow godha taap copy link godha okay diinonni kenna garaa guba
yeroo xiiqiti jechuudha. Yeroo xiiqiti. Yeroo xiiqiti. Yeroo xiiqiti. Sigalee kaayoon nama nu dhabamsiise asirraa. Sigalee ani yeroo baay'ee girrisaan asirraa jaartii namaa fudhataa. Jaartii namaa jana miseenjara namaa keessa buloonni jedhu kana. Anamma hagumaan asirraa badetti waan ibsaa abbaa jaalalaa fa'aa booniyyee ol naqatanii irraa cafaraa turan quban qabu. Ani ma biraattu biizii na godhaa ture. Sigalee wallahi dhugaa isiniin jedha. Sigalaa ani miidiyaa irraa baduun taaktaakiin kiyya gubatuun edaa isiin maal gootee akkana biizii taate. Sila mucattiin tun maal taatee jedhaan. Sigalaa ajaa'ibu babar kun ajaa'ibuma. Sigalee kanaaf hin barbaadan amma daftanii fooloo na godhuu qabdan. Bakka itti na deebisuu qabdan. Agalli ishee dhugaa rabbi. Amma Faarisiin kun maa dhufe ajandaan nuti nu harkaa balleessuuf. Akkamii Faaris? Ajandaa si harkaan balleessu akkam jirtaa? Nagaa akkam? Nagumaami. Jiruun nagaa akkamii? Jiruun gaarii kun ogadha. Fayyaa keetti? Homaan jennu akkam? Fayyaan jireenyi maal fakkaata? Hunduu nagaa galata waaqa. Isinoo akkam? Sila wangeela lallabaa jirta moo hindeeno akkamitti jirta? Faarfataa taate moo akkami? Wangeela lallabaa jira. Wangeela Video ke dabree argamee taas. Video ke dabree nan argaa. Akkas kawaalee dubbatuuf girri isaaniin iyyaa beekta sodaadeetuma yaadallee kennannee. Waan tokko beeke kaa jiraatullee fi hin callifta. Akkuma fedhan dubbatuun hin danda'amu. Callisuu gaarii filatan. Waan gaarii. Girrisni amaluma isaa girrisaabe. Mee akkamati? Kunoo nagaa jirra galata rabbi. Hayyee. Ajandaa roorroo wayii nurra roorrifame san Oromoon akka sagalee nu taatu Oromoon akka nu deeggartu barbaanna. Mee dhaamsa qabdoo jiraate gabaabsi waan hawaasa qabdu manni kunillee haarawaa atillee fooloo godhi. Uummata sanillee kan jala jirullee fooloo godhi. Maaltu si irra raawwate? Roorroon maa nurraa achi deemuu dide beektaa roorroon nuti qabsoodha. Qabsoo haarawaa bifa haarawaa gaggeessaa jirra. Teessantu ni ulfaatte. Isin maal dhiisuu didangoe? Ati beektaa waan an dubbadhu hunda gara amantiititti achi harkisan. Waan an dubbadhu waa yaada tokko. Amantii namni fakkeenya namni amantii biraa keessa jiru yaada bareedaa yaada Oromoo fayyadu yaada bishaataa wayyoo inni dubbatee dasna jedhee dhaqee allaayikii tuqes amantii jijjiirate nan jedha. Dhaqee yoo an du'is godheellee achitti galuu